fakkaattoonni ayyaanni kun ayyaana uummata Oromoo hundaraan akka Oromootti kiristaas haa ta'u islaamas haa ta'u lafee lafa yaawaa qabu. Waaqeffannaan illee waaqeffannaa amantii uummata Oromoo waan taateef uummanni Oromoodhaa amantaa isaa ayyaana abboota isaa kana hookan jaarmaya isaa kan amma ijaaree dhaabee sagantaa of ta'uutti barsiisu kana jabeeffatee aarsaatti kafalee akka galma baheessaniin gahu jabaatanii odoo rakkoo tokko duuban deebine achiin akka gaaraan dhaamaaf. Warri amma dhaloonni keenya dhaloonni qubeedhaa kuni yookaan immoo dhaloonni irraa sagantaa kana qabee ijaaree deemu kuni isin boru warra jireenya waaraa biyya kanaa nageenya biyya kanaa fayyaa biyya kanaa isin akka jira waan ta'eef dhaloota keessan dhala dhuftuuf dabarsitanii akka jechuudha jabeeffattanii amantaa keessan heera gadaa keessan ayyaantummaa warra darbeetti himachaa dhugaa waan qabnuuf akka dhaloota dhufutti dabarsitanii kennitan dhaabsifniidha. Ayyaantummaa warra Oromoo nu waliin haa ta'u yoo of ta'an wal ta'an horaa bulaa. Walitti biifedama